فيا يورتي كم يا يوتي أما جاي ناجم نقول ما أنت يو فيا يوتي مقبضة نقول أنك بولا أمي كم نقول مقبضة جو يا يوتي يا سبسي يا رتي وما أنجن هم أيه وما ربي جه تو دفع ماله من إنسان وما وأنا أقول وندن تاني يوم ناتيرو سرّا خطيو تربي تاكلّي والله بالله أكيد يا رتي والله بالله نخاطر الرابع قطع يوتي يا ربي لون عبيتو لكن هم أيه كم إنساني تينغاتا بيته إنسان دامت دجاني كمل من أماتيني يا أماتي خبرات أبا سيابا يا رتي مال تاتي يجولين تمال تاتي كم نقول قديم مثلا يا يوتي يا ربي مقبني نفقدري نتول جاروني دريقني لبقاني أكينجي أتيوني في لقي تكنا مرة على كيفت كيس راجع بزر لقي سناخني وسنجي دور كتشوني تاتيا انتاتو مين أكسي هتيس كاجبات دوتي أرا أنيس رب مناو مسن تو تلبوتي جنا فدي جيبنا رابرة جودة ما أكسي تي مانتنا دامت داجاني تيران تنا دفني ورقانا فيدني أكسي برو غنما سا لمرتي نانجاني ورا لمرة أنك سالما أكسي ساعتنا لمان جدتي تي بيته wanni rabbiin jee beeytee wanni hin oolamtu beeytee gaa atiste ani ammoo ati akkuma diyyaa taatee gaa wannan ta'iniiti. يا أبا يا دوني قوما تدعوا يا أبا ولما ربي الله فرده Lakki waliin nu fudhachuu miti abbaa akkasii miti dhagaye. Ati jettus yoo rabbiin jee malee wanni taatu hin jirtuuti beeytee rabbumaa tokkaan ilma keessan kana isin dura oofe. malee waan biraatii miti wanni takka wanni irraa wanni rabbiin jee oolchuu hin danda'anii beek. يا أبا ما قوم خجان تدعوا wanni taatu abbaa kiyya numa sabbarta malee wanni biraa wanni takka wanni taatu hin jirtu sabbartee duma rabbi irratti saababta innaa lillahi beekta ijoollee teenyarraas guddoon suma. wallahi waa takka waan yaaddu qabduuti ijoollee teenya tasii gadii sarafaa sabbarsiiftu mukaa malee anuma rabbiin tulsantu na dhufe ilma nama dhufaasanii. dhagee kaan boo'inii dhagee kijjee. يا خلاص هي رويا غاري جري كوي بڑا بولا رہا ہے کوئی سر نہ کو ڈا گئی سنی ایا ہم نہ جانے تھی اور کی گنم سویر تین دے وا کہلے نے سامان تن ساتھ گلگل دہنا نے ڈاب بچی تھے فی امان اللہ سنگ جیرو پر سے يا akkasitti jawaadhaati salaataa fi hundaa'u masgidaalee jiru hundatti salaatul qaa'ima kanaadhaa manatti naamee dhageesse. Eleen tun hanga magriibaa sanatti haamne jawaadhuuti abbaa guddaallee itti naa dhageetti salaamu alaikum du'aayi sirnaa godhii siin jaajiin. يا سيرة بوشانيتي جنما ساعة خلال مرة قفازني أما ساعتي لما في كناتي دول شيء أتشبه دموني أتجزني خنا تجرى لما كنات أما سيورا خليت أتجزني ملء هذا كمان تجرى لما بوجا خنا أركانه ما أني شغل سادا برا ويا نيجي كلا ما إذا ميتك ويا إذا ميتك كابا شغل سادا برا كمان لما إذا ميتي أني كم إنسان الرانتنا فودا مني قال كنا ساعتي تكبود الزبو الرجل يا غير ساعتي سديتي في ولا كاتب فنيتي مكاساني في جنيك سلفة بقى عجانيني وتجمعني عبد القادر محمد سراجا موفي محمد جندي حاجي كدان من جامو أكلت خرف ولا ربي دي مودا برغنما وامتني جرنا ممو ساعة تكبود أني باسن قال ساعة تكتني خليت في أمان الله دقيقة.
يلا أمها أيوه في الدول لقيته يلا إيه شغاته Uff yaa rabbi yaa carraa jireenya ilma namaa wallahi hedduu takka qalbii nama cabsa viidiyoon kun viidiyoo hedduu takka qalbii koo na cabse takka jiruuti irratti akka viidiyoon kun qalbii too na cabse takka qalbiin too na cabdee hin beektu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya jirra jirtu baga jiraattanii obboleewwan tiyya qaalii bakkuma jirtanitti nageenyi subhaana haa jiraatu. Ashamaa akka fuunee warroonni amantii biraas hordoftanii dhugaan isinin ja'a takka jiruuti irratti akka har'anatti dhagaame natti dhagahamee hin beeku. Viidiyoo maatii kanaan dhageeffadhe hedduu takka qalbiin too na cabe dhugaan isinin jedha haati kufan dandeenye du'a dandeetti akkuma jedhamu hadda hurriin itti buute si dura na haa aasan akka ummataa jetti wallahi subhanallah yaa rabbi murtiin ka inshaallah tana maatii malee ta rabbiitii miti rabbiin furmaata isaanii haalaatu daqiiqama isaan itti murteessan tana asitti rabbiin furmaata isaaniif haalaatu akkasii obboleewwan tiyyaa ijoolleen hedduu namoonni hedduuni maaliidha maaltu galee maaliidha waan isaanuun galee viidiyicha kana warroonni jettanii baay'ee keessantu jira. Akkasuma viidiyoon kun ijoolleen tuni akkuma nama kamiiyyuu maatii ofiisis jijjiirtee ofiitiif illee of jijjiiruudhaaf biyyarraa kaatee gara Suudii imalte akkuma ka baara cehanii Yamanii qobatanii Yamanirraa dallaalli waan mataa nama hadoochuu dawaa mataa nama hadoochuu ka hindirraa dhufee Yamanii keessatti way Yamanirraa gara Suudiitti karaa hannaatiin deemee ka biyyi kamiiyyuu seerri kamiiyyuu waan kana ni daangessa. Isa kana ijoolleen irraa hin beektu dallaalle itti fe'ee itti baachisee osoo isaan deemaa jiranii karaa Suudii osoo isaan deemaa jiranii achitti to'atamanii finjii qabamanii jechuudha. Meeshaa kana harkatti finjii qabamanii akkuma qabamanii mana hidhaa geeffamanii achitti turtii baatii muraasaatiin booda akka murtiin ajjechaa isaan irratti murtaa'u itti himani. Jaroonni kun nama 47 ijoolleen tuni Tigireen keessa jirti, Amaarri keessa jira. Bakka ijoolleen teenna ijoolleen Oromoodha kutaa heddurraayyuu hundarraayyuu tokko keessa jiranii. Inna akkuma beekamu kaa caaltuu namni wallaaltan hin jiru. Caaltutti maqaa ofii barreeffatanii ganda ofii haga akaakayyuu haga abaabayyuu maqaa ofii barreeffatanii sagalee nuuf ta'a waan akkanaatiin qabamnee waan akkanaatti nurratti murtaa'e kan nurratti murtaa'e illee murtii du'aati. Akka mootummaa fi ummanni keenyallee haga hiriira nagahaa dirasii bahanii waan kana murtii du'aa kanarra akka murtii hidhaatti nu jijjiiramu jedhanii sagalee ofii fi maqaa ofii barreeffatanii amaanaa mucayyoo tanatti kennatanii caaltuunis akkuma sanii as baatee maqaa isaanii dubbisuudhaan maqaa isaanii waamuudhaan ganda isaanii waamuudhaan hunda isaaniitu amaanaa isaan itti kennatanii isinis ummata Oromootiin geette jechuudha. Ummatatti himte ummanni keenya kan beektanii namni keenya gaafa namni du'ee fi gaafa rakkoo wayii uumame guyyaa 2-3 wawwacanii saniin booda namni lafaa kaasu hin jiru. Ijoollee tana kan yeroo san mucayyoon tun gabbaatee waan akkanaati jettee himte guyyaa 2-3 haasa'anii achiin booda furmaanni ilaalameef takka hin jiru. Imbaasii yookaan qosilaan Suudii keessa jirullee dhufee nu laale jedhanii garuu wanni isaaf furmaata fidaniif hin jiru. Kun ammaan tana gabbaasanii nama 2 nama 3 tarkaaffii ajjechaa itti murteessan irratti raawwataa jiranii jechuudha. Akkuma viidiyoo irratti dhageettanii mucaan kun maatii ofiisitti bilbila dhunaan jedhanii ka ajjeesuu hedanii hadha jechuudha. Viidiyoon kun kakaleessaati hadha jedhaa guyyaa wajjin himaa inna maatitti amaanaa dhaamadhaa nagaa dhaamadhaa nuun jedhanii akkuma san maatii ofiisitti dhaamata.